kaasee nuti dargaggoonni Oromoo keessumaa dhaloonni kufee bu'aa qabsoo gootota Oromoo kaleessa darbaniidha. Ta'us gootonni Oromoo umurii isaanii dargaggummaattiidha kan qabsa'an, kan isaan qabsa'anii fi haaxinnaatu amni tokko nuti afaan keenya hanga Oromootti dubbachuudhaaf as kan nu geessisan isaanidha. Garuu warri nu fakkaan maqaa isaaniitiin daldalaati jiru. Garuu kan isaanii miti. Nuti bu'aa qabsoo gootota Oromoo kaleessa darbaniidha. Yeroo ammaa kana kaayyoon gootota Oromoo kaleessa darbanii galma ga'eeraa hin geenyeen gaaffii hunda keenyaati hin geenye. Sababiin isaa Oromoon yeroo isaan qabsaanitti abbaa lafaa sooraa lammiin isaa yookaan mucaan isaan baratu sababii kanarraa kaanitti dargaggoonni yeroo sanaa kan qabsaan. Ammas bifa jijjiirrachuudhaan aadaa masaratutti dhufee jira. Aadaan sun barattoonni Oromoo carraa barumsaa argatan ogummaa baratanii fi wanta qabaniin uummata isaanii tajaajiluu hin dandeenye. Sababaan isaa mootummaan amma yeroo biyya bulchu ofitti butuudhaan ilmaan Oromoo sabboonummaan eenyummaan kan itti dhagaan biyyarraa ari'u hojii dhoowwachuu kanneen afan mana hidhaatti naquuf warreen kaan immoo bifa addaatiin miseensa gochuudhaan ogummaa isaanii kan hin taane hojii kaadirummaa kan umurii mootummaa abbaa hirree dheere akka hojjetaniif dirqisi. Kun kan hundi beeku. Kanaaf ani waan baay'ee isinitti hin dheeressu oduus baay'ee hin beeku. Dargaggoonni Oromoo maaltu nurraa eegamaan gaaffii keenya ta'uu qaba. Kan nurraa eegamu ilaalcha itti masaanuun gargar ittiin nu qoodu san hundee isaa beekuu qabna. Hundee isaa beeknee galma keenyas ilaaluu qabna, akeekkachuus qabna. Nuti kan jiraannu biyya keenyaaf, saba keenyaaf ta'uu qabna. Ofiif ta'uu qabna. Gaaffiin uummata keenyaa hin deebine. Kaayyoon goototaa gaaffiin gurguddaa Oromoo sadan hangallee hin deebine. Kanaaf hundi keenya tokko taane galma sabaa jalatti sassaabamne hundi keenya waan fuulduratti nuuf ta'uu mala. Hundi keenya kan irraa fayyadamuu mala hojjechuu qabna. Warreen nam tokkeen yookaan gariin fayyadee Oromoo kaan miidhee kun bu'aa qabu, umurii dheeraas hin qabu. Wanta umurii dheeraa qabu, wanta biyyaaf ta'u, wanta addunyaaf ta'u yaaduu qabu. Galmi keenya isa kana ta'uu qaba. Kanaaf Koongireesii Federaalawaa Oromoo liigiin dargaggootaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo onnatee isa kanarratti hojjechaa jira. Wanti nu hojjennu paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo paartii sabaa. Kanaaf hundi keenya mallattoon filannoo bara kanaa quba shanidha. Hundi keenya sagalee keenya haa eeggan. Hattuun nulati. Sagalee hattuun nulatti. Sagalee uummataa humnaan ukkaamsuun haa hafu. Afeeras.